aartii keessas haa ta'u kallattii adda addaadhaan xiqqoo beekamtiis qabanii waan sabaa kanarraa waanuma haqa namoonni dubbatan waan nagaayyuu waan beekama koomeediis hojjedhu waa barbaadde hojjedhu xiqqoo ija uummataa keessa jirta ta'e uummata biratti jaallatamta taanaan eeggannaa gochuu baay'ee eeggannaa gochuu qabu ijoolleen keenya keessatti sooshaal miidiyaa irra jiran amma jechuudha keessattuu kan Finfinnee jiraatan dhugaa dubbachuu fi Finfinnee biyya abbaa kootii handhuura Oromiyaa ta'etti baqata Oromooni gaafa dhaqu garuu reefu masaa gadi deebisu gara biyyaatti jechuudha. Kanaaf aga danda'ame ijoolleen keenyas baay'ee eeggannaa gochuu qabu egaa biyyuma keenya keessa jiraachuu iyyuu hin dandeenye waan ta'eef ilaalcha waa'ee namoonni gaafa fakkeenyaa fi Wallagga keessaa yoo namni du'e yoo mati gaddite gandeedha siin jedhu namuma keessa du'e na jalaa du'ettee akkatiin gaddinillee afaanitti si qabu jechuudha. Kana kan godhu immoo Oromoo madaa dhugaa dubbachuuf of maatii warraa maaraa kana sorra maalis komanna malee persentiin caalu Oromoo mata Oromoo fixaara dhugaa isaa dubbanne Oromoo warra gantuutu Oromoo haqaaf duulu Oromoo haqa barbaadu fixaa jira. Ofuma waa'ee warra soddaa warra maalii enne maraachaa dhugaa dubbachuuf taanaan Oromoo persentii caalu kan fixaa Oromoo gantu jechuudha. Oromoo birriidhaan bitamte jechuudha. Kanaaf aga danda'ametti wanta ta'uutii qabu egaa du'e waan godhu kamnu deeffachuu hin dandeenye osoo deeffachuu hin danda'ame Hacaaluu deebi'a ture. Kanaaf fiichariitti maaltu ta'uu qaba ijoolleen keenya maal gochuu qabu eeggannaa akkamii keessatti biyya keessa jiraatanii ijoolleen uummata biratti jaallatamoo ta'an baay'ee akka malee eeggannaa gochuu qabu. Haalli jirus rakkisaadha waan ta'eef waa'ee uummata Wallaggaa immoo isa Finfinnee keessa inni jiraatu yookiis Finfinnee keessatti mirga isaa dhorkan miti Wallaggaa amatti yoo dhaqan waan isaan gochaa jira waan baay'ee argaa jirra. Sigalee egaa namni biyya handhuura Oromiyaatii biyya abbaa koo ta'eetudha kan inni achi deemu jireenya isaa fooyyeffachuuf biyya Oromoo ta'eetu of jijjiiruufdha kan inni achi deemu garuu keessatti ijoolleen naannoo keenyaa ijoollee Wallaggaa kun reeffuma isaaniitu gad deebi'a yeroo baay'ee wanta baay'ee nu mudate jechuudha. Kanaafi dhugaa dubbachuuf taanaan namootuma bilchiginnaa keessaa ijaaramanii Oromoo bilchiginnaa keessaa ijaaramanii magaalaa Finfinnee keessatti ijoollee keenya fixaa jirantu jiru. Malee amma kanatti badaama qomoon biraa badaama kanatti Oromoo kana akkeetti dabarsee kennu jira yaadu dhugaa dubbachuuf taanaan Oromoo bilchiginnaan ijaartee uummata keenya Finfinnee keessa jiran haqaaf dubbatanii funaananii intini ta'aarantu jiru. So isa sana akkamittiin akka adda baasuun danda'amu kallattii isaatti deemu wanta sana irratti addaan mari'achuun gaariidha yaada. Baay'ee isaa Oromoo komachuun sirrii miti dhugaa rabbii ani natti fakkaatu ani Oromoo magantuun nu fixaara jira keenya Oromoo gantuutu ijoollee keenya fixaara ishee madda barsee gale nutu waa'ee olii keenyaa dubbate saniif jechuudha. Akkasitti yaadaan baay'ee saasof mooraalillee hin qabu warra baay'een gaddee dhugaa dubbachuu fi mucaan kun nama siyaasa keessallee jiru miti nama koomeedii hojjetudha. Garuu wanta taateen ta'e kun baay'ee taatee Hacaaluu irratti raawwatame wajjin tokkodha jecha Hacaaluu irratti raawwatame wajjin wal fakkaata. Naa waan baay'ee amlee nama cabsu gara fuulduraatti illee namni waa tokko uummata Oromoof hojjechuu danda'u amilee ittiin jiraatu akka inni hin qabaanne kan gochaa jiranidha jechuudha. Aga danda'ame maaltu nu baasa yookiis immoo maal yoo goone gaariidha waan jedhamu irratti utuu fuulleeffatame gaariidha yaadan isa du'e silas deeffachuu hin dandeenyu. Dhugaasaa baasna jechuunis baay'ee ulfaata maaliif wanti mootummaan keessa jiru Hacaaluu marraa kaasaa ilaala jara keenya. Hacaaluu yuree fasaa eessa iddoo meeqatti olii gadi jujuun jessaa turan siigalee maalii diree waraanaan ajjabaniitudha kan isaan waan adda addaa godhanii qaama mootummaa keessa waan ta'eef mucaamti kun aqoratamu otoo jedhanii iyyuu amma biyyumatti aqoratamu otoo jedhame iyyuu wanti mootummaa wajjin wal qabatu kun rakkisaa waan ta'eef gara fuulduraatti eeggannaa cimsuun gaarii ta'ee yaada an kanumaan jedha. Yaada caalifiin jedhe kanarratti jechuudha. Persentii dhibban deeggara maaliif jennaani beektu warri naftanyaa kun amma eessatti beettisoodha.
lafatti beektu sun qabdu sinii galee kuni mootummaan ofiisaatii ijoollee magantoo keenya ijoollee biltsiginnaa ta'an irraa karaa sanaa dhaqee wanti kun sii galee ijoollee Oromoo ta'anii ijoollee aartii waan akkasii hojjetanii nafxanyaan afaan keenya hin beektu waan ta'eef hin ilaaltu bada. Garuu mootummaan sirriitti ergamtoota kaadiree qabaa jechuudha. Eenyu uummata Oromootiif akka hojjetaa jiru, eenyu ergaa sirrii daddabarsaa jiru beeku sirriitti bareechanii beeku jechuudha. Siigalee inni sirba siyaasaa sirbuu inni diraamaa wanta akkasii hojjetu tokkoon ishee akka eegamtu beektu dhugaa rabbiin isinitti hima. Yeroo qaba hundumtuu tikeetii fudhatee ta'a yeroo itti ajjeefamu qaba. Baasii. Siigalee amma immoo kanatti taane immoo yeroo nama biraa tokko nuuf fidu laan agartu. Itti aananii immoo nama biraa tokko fidanii xaaqqa godhanii lafa buusu. Yeroo sana siyyinee madhiisna. Wanta kun tokko hin qabu. Sinii galee Oromoon keenya ituu nuyi asii gandaa wal carruu gandee waliin jennu achiin immoo diraamaa irratti hojjetu sana. Sinii galee hamma dandeenyetti sagalee walii taanee walii wajjin dhaabbatamee hundumtuu irratti duuleeti bareedaadha. Dhimma kun dhimma Oromummaati malee dhimma ganda kamiyyuu miti. Ola deemaadha ganda tokko miti kan diraamaa hojjetan koomedii hojjetan. Oromoo guutummaatu irraa barata. Oromoo guutuutu irraa itti bohaara. So kana ani jaratu godhee jedheesi dhimma itti amanuu hin qabu jechuudha. Ni galee akkaataan du'a isaatiis tootee kan bilbilee jajjabne itti dhaalataa ture Oromoo madaafa. Silkiidhaan bilbilanii itti dhaalataa turan natti fakkaata. Ni galee jajjabne akka itti dhaalatanii sa'aatii lamatti halkanii immoo bilbilanii waamuun waan beekamaadha. Halkanuma wanti hundumtuu kan ta'u hacees halkanuma nyaatanii mucaa kanas halkanuma nyaatanii sanuu immoo halkan sa'aatii 5 keessadha kan du'e. Hagamma kanaatti hamma kana hospitaala keessa turedha. Maaliif wanta jiru hundumaa keessaa balleessanii wanta jedhamu wanta baduu malaa balleessanii wanta sirrachuu malaa sirreeffatanii seetaappii mataa isaanii kaa'atu wanta ta'eef jechuudha. Dhugaan sun akka bu'uun barbaadan. Yoomiyyuu dhugaa baatanii hin joorinaasin. Dubee kana ceetu ba'a. Haceetuun manni miileen ijaatamni kan jaallatu isatu bakkee ba'aa ture dhugaasa tuubba uute. Wanta mootummaan harka keessaa qabu hin duuta malee as teessee nyaattee wanta teessee nyaattee hin himtu hin himinsiin jennaan mootummaan. Amma nyaatte taanaan amma kana nyaadhi jettee hin himinsiin jedhataa hin himin. Kana ta'uu baannaan duuta waan ta'eef jechuudha. Gandumatti waan isaan godhan yeroo darbin argine isuma kan jimmaa sana laalaan orrooti gandaan waan isheen gooti. Ifannaan si'a takkaa suni hagam akka waa baay'ee hojjette. Waan goonuu wallaallee waan dubbannu dhabne beekte. Namoota isaaniitiif of eeggannaa gochuu, artistoota isaaniitiif eegumsa gochuu, haala mijataa keessan ta'an isaan haaluma rakkinaa keessa ta'aniiti ofitti lubbuu isaaniitti murteessaniiti. Isinii galee wal beekuun immoo barbaachisaadha. Artistiin tokko namni tokko bilbilee as faraarree irra taanaan yeroo sanaa ka'anii duukaa yaa'udha ijoolleen keenya eegumsa gochuufidha. Naannoo mana isaatii naannoo ba'uuf galuu isaatii sirriitti eegudha. Maaliif booda eeguudha malee wanta inni Oromoof hojjetu. Hacee jechuun nama mootota gidduu taa'ellee dhugaallee hirra hin dibneedha. Yeroo Isaayyaasiin fa'aa Eertiraa dhufanii Abiyyiin fa'aa addaraasha keessatti waamanii tasa dogoggoree nama dhugaasaa shaafaanis ta'ee waan kamiin jijjiirredha. Nama dhugaa dubbachuutti yoomillee duuban jenne. Yeroo jarriin duratti baadii akka barbaade jettu yeroo asii baay'inaan barbaade duratti jedhan muuziqaa tokkichaan dhufee kan waan meeqa Oromoo akka lafa Oromoon jiru akka yaadachiisu. Adawaan kan keenya eenyu yaadee beeku Oromoon kan keeti jedhee Hacaaluun qophaasa ba'ee sirbee akka kana godhee uummanni Oromoo dura adawaan qaban amma Finfinnee keessatti kan keenya dhee jararraa ariira. Waan akkasii jira nama akkasii Haceen ammatu lubbuun jiraate har'a maal hojjetaa jira kan jedhudha. Haceen irratti lubbuun jiraate maal hojjetaa jira kan jedhu sammuu keessatti yaadee jira. So namoota akkasiitiif eegumsi baay'ee barbaachisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Nama walitti duulaa beekte. Haceettis kan duulaa ture Oromooma. Nama ol bayutti nama ol bakka ija godhatutti kan duulu Oromooma. Kan ol fichisiisu Oromooma. Kan waliin galle Oromooma. Amma furmaanni namni duddu'aa jira. Beektonni keenya artistiin nama hundi keenya waan ijaan argaa jirrudha namni dhumaa jira. Kun akkamiin dhaabbachuu danda'a?
Oromoon akka duriishi durirree nama isa gaggeessu qabaayyuuti. Amma hoo nama gaggeessu hin qabu. Namni nuti qabnu utuu tokko taanee utuu akka Oromummaatti hojjenna ta'e nama hidhatee lagaatii Oromoof lolu utuu qabnu isarratti walii galuu dhabuudhaani inni kaan wal ciree inni kaan gandatti inni kaan goxiitti gaggaleetu amma yoonaa bilisummaa dhabnee rakkachaa jirra. Kun immoo dhufaatiima Oromoo asuma kana dura dhufaatiima Oromoo dhuferraati. Sii gala. Maaliif baay'ina kana haa ta'u abaarsa jira haa ta'u rabbi haa beeku. Malee namni sii hidhadheen jira. Siifin lubbuu koo tokkittii kenna. Ati na cinaa dhaabadhu. Ati na jajjabeessi. Isin miidiyaa irra teessanii waliin qoodina. Isin gargar waliin baasina. Kan bilisoomtan qawweedhaani. Kan qawwee qabatee jiru immoo obboleessa keessa laga jiru. Isa cinaa dhaabbachuun utuu jiru isa ganneetu gana mootummaa